Kahinga mali yote Ecco udafisa sì, che poi sì. Chi sicuro sì che inna lillahi wa in wallahi devi ci alhamdulillah devi che antana me no devi antana me no wallahi malin te kudura che con giravi di che corrente me qur'ana qara'imi wallahi karani yar karay rabbi lubbuko jaarsa kiyyaa sagaleen laal bareeddudha shi dhugaa rabbii sagaleen si biratti jechuun tokkoffaa ta'uu qabdi namni biraa biratti yoo kaboo'ichaa ta'ellee si biratti garuu jaalates jibbitee sagaleen bareeddudha yaa tamba dhagaytan into ibsaa wallaahi ittiin ta'u jechuun qabdi wanti ani yoon boo'ellee si biratti kaarinaa ta'uu qabdi sagaleen tiyyaa hayi. karena into akka namni si kolfuun fedhu gari namni mas ilalee no kofru jira bar yoom narraa unoo wallaahi namni mas no kofru tambatu chala kan tambatu na chala ibsaa maaluma si adama mareeme ishi indero kon sagale way jira ta jala jirtu takka ta jettu isi jala ba ibshaati jaartii meeqa fuudhuuf yaada qabda takkuma irra deebi amma sibira deemnu be irra deebi amma sibira waan inni jedhe dhagenne seeti hin dhageenyaatiif ma irra deebi amma maal jette takkitti fura takkitti sunu sima baate ijoollee meeqa feetaa hazarin kiyya meeqa qaba beektaa ijoollee 13 moo 14 qaba jechuun haadhuma takka irraa moo ay takkaa miti haadha sadii naati abbaa keetitti ba'uu barbaadda maal jedhan beektaa duraan guddoo maali waytu nu eebbisan ilma abbaa fakkaatu ta'ii ilma abbaa dhaalu ta'ii ilma abbaa caaltu faa ta'ii jedhan lama ati moo afur sadii ati afur gootee caalta jechuudha. Kamu biraa maaliif? Laalkuman hawaasaan soo qofaa qofa abbaa ittiin jaalatu. Matarra bishaan naa danfistuu biisin ka afur afur jajjabbanaasi.